Hayyee nagaa turtanii akkam jirtu? Ammas egaa mata duree biraa tokko qabadhee isinitti deebi'een jira. Mata dureen har'aaf qabadhee jiru waa'ee gubaa laphee yookaan singiggoo yookaan heertibarni kan jedhamu naannoo laphee koo kana na gubaa kan jedhu kompilentiin akkasii hedduminaan mul'ata waan ta'eef guba laphee yookaan singiggoo maaltu fida? Furmaanni maali? Manumatti immoo yoo maal goone furmaata argannaa? Maalirraa of ittisuu qabna kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Hanga dhumaattis hordoftanii yaadaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii jala naa kaa'uu dandeessu. Gubaa fi miirri gaarii hin taane naannoo lapheetti namatti dhaga'amuun namoota baay'ee irratti ni mul'ata. Kompilentii namoota hedduudhas. Gubaan laphee yeroo hedduu nyaata booda akkasumas immoo yeroo ciisanii fi yeroo dugdaan gad jedhan caalmaatti namatti dhaga'ama. Namoonni gubaa laphee kana qaban yeroo hedduu nyaata erga nyaatanii booda halkan yeroo ciisan akkasumas immoo yeroo dugdaan gad jedhanii waa fuudhan yeroo kana caalmaan gubaan sun yookaan dhibeen sun itti dhaga'ama jechuudha. Carraan dhibee kana godhachuun yeroo hedduu akkuma umuriin dabalaa deemuun dabalaa deema. Qo'annoon egaa akka agarsiisutti akka addunyaatti akka waliigalaatti ijoolleen waggaa 10 gadii persentaa 2 ta'an gubaa laphee qabu jedha. Kanneen waggaa 10 gadi digdamaa jiran immoo persentaa 5, kanneen waggaa 30 olii immoo umurii waggaa 30 booda namoonni persentaa 10 gadi digdamaa ta'an gubaa laphee qabu jedhamee tilmaamama. Kanaaf akka umuriin dabalaa deemutti gubaa laphee yookaan singiggoon kun carraa dhibee kana qabaachuu dabalaa deema jechuudha. Sababni isaa maali? Maaltu fida? Akkamiin dhufa yoo jenne qaamni sirna bullaa'insa nyaataa ta'ee qaama keenya keessatti yookaan dhanna keenya keessatti argamu keessaa tokko liqimsituudha. Liqimsituun kun egaa yookaan esoofagas kan jennu, esoofagas kun nyaata afaanii gara garaachaatti dabarsuuf oola. Afaan keenyatti erga nyaata anyaknee yookaan erga ilkaaniin mummurree booda karaa esoofagas karaa liqimsituu kana gara garaachaatti dabarsina jechuudha. Ga'een liqimsituu kan esoofagas nyaata afaanii gara garaachaatti dabarsuudha. Liqimsituu fi garaacha gidduutti maaltu argama? Maashaa esoofaajal isfinkter jedhamutu argama. Erga liqimsituurraa gara garaachaatti darbee kana gidduu kan cufu jira egaa. Esoofaajal isfinkter kan jedhamu. Maashaan kun nyaanni gara garaachaatti erga darbee kottoonfachuudhaanii nyaataa fi asiidiin garaacha keessa jiru gara liqimsituutti akka ol hin deebine ta'a. Takkaa waa liqimsinee garaacha keenya seenaan ol hin deebi'u. Sababni isaas liqimsituuf garaacha gidduu esoofaajal isfinkter kan jedhamtu maashaa tokko jira. Hin cufti jechuudha akka isheen akka wanti garaacha keessa jiru ol hin deebine. Sababa adda addaatiin maashaan esoofaajal isfinkter jedhamu kun yookaan foon akka foonii esoofaajal isfinkter kan jedhamtu kunii fi yogguu laafu yookaan dhiibbaan adda addaa asiidii garaacha keenya keessa jiru gara liqimsituutti yoo ol deebise maashaan esoofaajal isfinkter jedhamtee beekamtu kun laaftee yoo wanti garaacha keenyaa ol deebi'e akkasumas immoo dhiibbaan garaacha keenya irratti dabalee wanti nuti liqimsinee garaacha keessa jiru yoo ol deebi'e asiidiin liqimsituu ol deebi'ee baqqaana liqimsituu miidhuun miira dhukkubbii yookaan gubaa naannoo lapheetti nutti dhaga'amuuf sababa ta'a jechuudha. Kanaaf sababni gubaa laphee qabaachuu nyaataa fi asiidiin garaacha keessatti wal make gara liqimsituutti yeroo ol deebi'udha. Sababa kamiinuu haa ta'u wanti garaacha keessa jiru liqimsituutti yookaan esoofagasitti ol deebinaan asiidii waan qabuuf wanti garaacha keessa ture sun nu guba jechuudha. Kana egaa gubaa laphee jechuun yookaan singiggoo kan jennu. Kun egaa akkuma beekamuu qabu kun dhibee garaacharraa gargari. Dhibeen garaachaa garaacharradha. Inni kun immoo garaacha bira otoo hin ta'in garaachaa ol deebi'eeti dhufee kan nu gubu eessadha liqimsituu yookaan esoofagasiidha. Dhibeen singiggoo yookaan gubaa laphee dhibee liqimsituu irratti mul'atudha. Haa ta'u malee dhibeen garaachaa immoo garaachaa ibsaa gaditti mul'ata. Kanaaf dhibee coggaarraa yookaan garaacha jedhamuun beekamu miti kun. Asiidii garaacha keessa jirutu nyaata wajjin wal makee ol deebi'ee liqimsituu keenya guba jechuudha. Gubaa lapheef maaltu nu saaxila yoo jenne gosti nyaataa fi dhugaatii tokko tokko gubaa laphee nutti kaasuu danda'u. Isaan keessaa kanneen akka nyaata mi'eessituun itti baay'ate. Spicy diet mi'eessituun itti baay'annaan amala dhibee gubaa laphee fiduu qabu. Akkasumas immoo nyaanni qullubbii fi barbaree adda addaa hedduminaan qabu. Nyaata asiidawaa ta'an kanneen akka loomii, burtukaana, timaatima kanneen kun asiidawaa waan ta'aniif amala kana fiduu qabu jechuudha. Akkasumas immoo nyaata coomaa fi fried foods kan jedhamu nyaata coomni itti baay'atu fatty food kan ta'an
akkasumas alkoolii, karameellaa, chokoleetii, bunaa fi dhugaatiiwwan lallaafoo adda addaa. Warri kun egaa kaafeenii warri qaban kun karameellaa, chokoleetii, bunni waan akkasii kaafeenii qabu. Akkasumas immoo alkooliin amala dhibee gubaa garaachaa namatti kaasuu qabu jechuudha. Akkasumas immoo furdinni garmalee fi nyaata humnaa ol nyaachuunis gubaa lapheef nama saaxila. Dhibeen kun namoota obees ta'an biratti baay'inaan mul'ata. Namoota furdina qaamaa hamaa ta'e qaban. Akkasumas immoo nyaata takkaatti hedduminaan nyaachuun dhibee kanaaf nama saaxila. Nyaanni takkaatti hedduminaan yeroo nyaannu garaacha keenya keessa guuteeti ol dhiibee gara liqimsituutti ol deebi'a. Yeroo ol deebi'u immoo asiidii makatee waan dhufuuf nu guba jechuudha. Akkasumas immoo dhibeen kun yoom baay'ata? Dubartoota biratti yeroo ulfaa ni baay'ata. Yeroo ulfaa sababa jijjiirama hormoonii qaama dubartii keessa jiruun kan ka'e dhibeen gubaa laphee yookaan singiggoo ni baay'ata jechuudha. Isheen esophageal sphincter jedhamtu kun relax waan taatuuf nyaanni fi asiidiin garaacha keessa jiru gara lapheetti gara liqimsituutti ol dhufuun carraansaa dabalaa deema yeroo ulfaa. Furmaanni maali? Sababni isaa kana yoo erga jennee booda furmaanni maali? Yoo jenne tokko gubaan laphee yeroo hedduu wantoota kanaaf sababa ta'an tokko tokko sirreessuun hoggasuma fooyyee argachuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf namoonni dhugaatii adda addaa dhugan, namoonni wantoota ispaayisii ta'an, wantoota mi'aawoo ta'an baay'isan sanuma hir'isuudhaanuu dhibeen kun isaan dhiisuu danda'a jechuudha. Ofumaa manatti maal gochuu dandeenya yoo wanti kun wanta sana dhiisnee nu dhiisuu dide? Tokko nyaata rakkoo kana nutti kaasan yookaan hammeessan nyaachuu dhiisuu. Nyaata kanneen abbumatti beeka. Maaltu akka dhibee gubaa lapheetti fidu, dhibee singiggootti fidu abbumatti beeka. Haa ta'u malee akka waliigalaatti wantoonni mi'eessitoonni tokko tokko kanneen akka barbaree, mixmixaa fi kan kana fakkaatan yeroo baay'ee rakkoo kana namatti kaasuu kan hammeessuu danda'a waan ta'eef wantoota akkasii hir'isuudha. Haa ta'u malee dabalataanis wantoonni nama dhuunfaa biratti dhibee kan itti kaasan jiru isa kan abbaatu beekee dhiisa jechuudha. Nyaata al tokkoon baay'isanii nyaachuurra xixiqqeessanii yeroo yeroon nyaachuu. Kunis dura guyyaatti fakkeenyaaf yeroo 3 nyaanna yoo ta'e nyaatuma sana bakka adda addaatti irree xixiqqeessine firiikweensii isaa yeroo 5 gochuu dandeenya jechuudha. Yeroo akkas ta'u carraan dhibee kana godhachuu ni hir'ata. Dabalataan akkuma nyaata nyaanneen rafuu yookaan ciisuu dhiisuu. Kunis yoo xiqqaate sa'a 2 fi isaa ol rafuun dura nyaata nyaachuu. Fakkeenyaaf nam tokko galgala naannoo sa'a 2 nyaata nyaateera taanaan immediately rafuu hin qabu. Naannoo sa'a 4 yookaan erga nyaatee booda sa'a 2 at least aktiif ta'ee taa'uu qaba jechuudha. Immediately akka nyaannan ciisuu hin qabnu. Akkasumas nyaata coomaa fi zayitni itti baay'atu xiqqeessuu. Coomaa fi zayitni dhibee amala kana fiduu qabu waan jenneef wantoota akkasii hir'isuu. Dhugaatii rakkoo kana nutti hammeessan fakkeenyaaf dhugaatii lallaafoo, alkoolii, bunaa fi kan kana fakkaatan xiqqeessuun yookaan ofirraa hir'isuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas immoo uffata nu qabu uffachuu hin qabnu. Akkasumas qabattoo sirriitti nu qabu jabeessee nu qabu hidhachuu hin qabnu jechuudha. Uffanni baay'ee garaa keenya walitti qabu, qabattoo garaa keenya baay'ee walitti qabu uffachuu kan hidhachuu dhiisuu. Inni gara biraan ulfaatina qaamaa guddaa kanneen qaban yookaan obees kan ta'an jechuudha. Ulfaatina qaamaa hamaa ta'e kanneen qaban hanga danda'ametti ulfaatina qaama isaanii xiqqeessuu yaaluudha. Yeroo rafnu siree keenya gara mataa ol qabu yookaan boraatii mataa keenya irratti fayyadamu. Mataan keenya xinnoo liveet ta'uu qaba jechuudha. Garaacha keenyarra xiqqoo yeroo ol ka'u carraa garaacha keessaa gara liqimsituutti as deebi'uu nyaata garaacha keessa jiru ni hir'ata. Kanaaf boraatii fayyadamu yookaan mataa keenya ol kaasuun barbaachisaadha yeroo rafnu. Dhiphinaa fi yaaddoo hamaa hanga danda'ame hir'isuu. Dhibeen kun namoota jireenya keessatti stress ta'an dhiphina sammuu yookaan cinqii qaban isaan biratti baay'ata waan ta'eef hanga danda'ame stress hir'isuudha jechuudha. Akkasumas mastiikaa alanfachuun hanga ta'e wanta kana ni hir'isa. Dabalataanis sababa yeroo ulfaa jijjiiramni hormoonii jiruuf rakkoon kun haadholii ulfaa biratti akka baay'atu kaaseera. Kanaaf maal gochuu qabu haadholiin ulfaa akka dhibee kanaaf hedduminaan hin saaxilamneef xixiqqeessanii dafanii nyaachuudha. Akkuma nyaata nyaataniinis rafuu dhiisuu, ciisuu dhiisuu qabu. Xixiqqeessanii amma nyaachuu akkasumas immoo akka nyaata nyaatan gachiisuu dhiisuu qabu jechuudha. Kanneen garbiraas wantoota kanatti fidan hanga danda'ame nyaata kanatti fidan hir'isuu qabu. Yoom mana yaalaa deemuu qabna, yoom ogeessa fayyaa mariisuu qabna yoo jenne dhibee gubaa lapheef yookaan hertibarn yookaan singiggoo kan jedhamuuf kan mana yaalaa deemuu qabnu yoomi tokko maloota armaan olitti jenne hunda goonee yoo nu dhiisuu dide dhukkubbii baay'ee cimaa ta'e yoo qabaate
hanga sadarkaa hojiirraa nu hambisuutti hanga baay'ee nu jeequtti yoo ga'e akkasumas kan yeroo hedduuf irra deddeebi'ee nu mudatu yoo ta'e nyaata nyaachuu liqimsuu fa'aa kan nu dhorku yoo ta'e mallattoolee akka ol guurraa haqqee fi kan kana fakkaatan yoo jiraatan akkasumas mallattoolee biroo kan dhibeewwan ni agarsiisan kanneen akka hafuura adda kutuu baay'ee dadhabsiisuu qufaa qabaachuu yoo boraatii malee rafne yookaan ortoopiiniyaa kan ta'e boraatii dirqama rafuuf fayyadamuu qabna yoo ta'e tariitii dabalataan wanta onni wajjin wal qabatu ta'uu waan maluuf ogeessa fayyaa mariisuun yookaan ilaalchisuun dirqama jechuudha. Waa'ee singiggoo yookaan guba laphee yookaan heerti barna ilaalchisee barnoota ni gabaabsee maatiif qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.